Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenya har'a paartii sadaffaa boqonnaa afuraffaa qabannee yaadneerra browsing information on the internet ka jedhudha yookiin internetii irraa akkamitti odeeffannoo argachuu dandeenya ka jedhudha asirratti kan waliin ilaallu kutaa kana keessatti browsing information is searching or finding information on the internet odeeffannoo barbaadu yookiin odeeffannoo browse gochuun tooftaa ittiin internet odeeffannoo maal goonudha argachuu dandeenyudha jechuudha. The method of searching or finding information on the internet. Browse gochuun tooftaa itti internetii irraa waan barbaannu tokko argannu keessaa isa jalqabaati jechuudha. Internet searching is one of the easiest and the useful ways to get useful information on the internet by using different search engines. Internetii irraa waa search gochuun karaa salphaa ta'ee fi odeeffannoo ga'aa ta'e kallattiitiin internetii irraa argannudha jechuudha. Maal fayyadamuudhaan? Search engine fayyadamuudhaan. Search engine jechuun bakka itti wanta tokko search goonudha jechuudha. Internetii irraa fakkeenyaaf bakka itti maqaa barreessinee yookiin waan barbaannu barreessinee argannudha. Fakkeenyaaf YouTube yogguu search gootan Oro Kids Academy jettanii barreessitaniitu YouTube keessa erga seentanii booda kana Oro Kids Academy jettanii search gootaniitu ka argattan. Inni isin barbaadan sun maal jechuudha? Bakki isin itti barreessitan search engineidha jechuudha yookiin bakka isin waan sana barbaachaaf seentanidha jechuudha. Karaa salphaa ta'een maal gochaa jirtu jechuudha? Searching is one of the easiest karaa salphaa ta'een and the useful ways to get useful information. Kallattiitiin odeeffannoo guutuu ta'e tokko argannudha jechuudha. Maalirraa? Internetii irraa jechuudha. Maal fayyadamuun? Different engines search engines fayyadamuudhaan jechuudha yookiin mala search gochuu adda addaa fayyadamuudhaan ka argannudha jechuudha. Search engines make this information easier to find. Search engine maal nu taasisa jechuudha? Waan barbaannu tokko akka salphaatti argannuuf haala nuuf kan nu mijeessudha yookiin dafnee akka argannuuf karaa kan nuuf saaqudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kanatti akka argaa jirtanitti fuula kana argaa jirtan kanarraa search engine bakki jennu bakka kanadha jechuudha. Maaliif mallattoo kana argaa jirtu ta'an bakki mallattoon akkanaa itti argamtu bakka itti waa search gochuuf nu dandeessisudha yookiin search engineidha jechuudha. Asirratti wanta barbaannu tokko barreessinee search gochuutii dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube yogguu seennu YouTube seennee search engine ka jedhu kana seennee argachuutii dandeenya jechuudha. Bifa gabaabaa ta'een search engine ka jedhu bakka itti waan barbaannu tokko argachuudhaaf itti search goonu yookiin taasifnudha jechuudha. People use common search engines such as Google, Yahoo to find images and books, currency, conversation, definitions of words, news and movies. Namooti maal taasisu jechuudha? Search engine fayyadamuudhaan Google search gochuu danda'u, Yahoo search gochuu danda'u. Yookiin Google fi Yahoo seenanii maal search gochuu danda'u? Imeejiiwwan adda addaa, suurota adda addaa, kitaabota adda addaa, currency yookiin immoo qarshii meeqa oolmaa gatii doolaaraa, yuuroo fi kanneen biroo ilaaluuf jecha Google ni seenu jechuudha. Search engine fayyadamuudhaan waliin dubbii adda addaa, conversation adda addaa ilaaluudhaafis definition of words yookiin hiikaa jechoota ilaaluufis immoo gara sana ni seenu. News and movies fiilmiiwwan adda addaa yookiin immoo oduuwwan adda addaa ilaaluuf search engine seenanii namooti odeeffannoo barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf the most popular search engine in these days is Google. Yeroo ammaa kanatti bilbilli nama kamiyyuu or smartphone or computerri kamiyyuu Google ni qaba, Chrome ni qaba. Sana keessa seennee search engine irratti click gochuudhaan waan barbaannu barreessinee search gochuutii dandeenya yookiin argachuutii dandeenya jechuudha. To search information on the internet. Internetii irraa maal gochuudhaaf odeeffannoo search gochuudhaaf first open search engines. Jalqaba maal goona odeeffannoo internetii irraa argachuuf search engine sana banuu qabna jechuudha. Web fayyadamuudhaan, web browserii fayyadamuudhaan yookiin internetii fayyadamuudhaan banuu qabna jechuudha. After you have opened the search engine, erga bannee booda search engine sana erga bannee booda type one or more keywords. Waan barreessuu barbaannu yookiin waan barbaaduu barbaannu sana barreessina. Fakkeenyaaf waa'ee chat GPT, waa'ee artificial intelligence gaafachuu barbaanne bakka searchii nuuf dhufe sanarratti barreessina jechuudha. What is artificial intelligence? Yoo jenne amma deebii isaa nuuf fida. Artificial intelligence maal jennee waan gaafanne sanaaf duub deebii nuuf tarreessaa jechuudha. Google also known as search terms. Search engine yookiin search terms kun wanta nuti search gochuudhaaf barreessinu jechuudha. Al tokko tokko search term jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha.
San booddee then press enter on your keyword. Keyboardii sana keenyarraa maal taasifna jechuudha. Sana booda sarchii taasifnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti akkuma argartan fuula kanarratti googlii erga seennee booda bakka kanarratti what is computer jennee yogguu gaafannu gaafiiwwan related ta'an yookiin isatti dhiyaatan what is computer system jedhee nuu fidaa, what is computer virus, what is computer science jedhee nuu fidaa jechuudha. Or what is computer software jedhee nuu fida. Keessaa isa gaafachuu barbaannu sanarratti cuqaafnaa jechuudha. Gaafii keenya isa gaafachuu barbaannu sanarratti cuqaafnaa jechuudha. Inni kun tooftaa ittiin search engine amma fuulli kuni or bakki mallattoon kun itti argatan search engine dha. Bakka nuti itti waa barreessinee gaafachuu dandeenyu jechuudha. Haala kanaan intarneetirraa argachuu dandeenya yookiin search goonee seenuu dandeenya jechuudha. Then a list of relevant websites that match that you searched will be displayed. Wanta nuti barreessine wantooti wal fakkaatan yookiin related kan ta'an kan itti dhiyaatan nuu dhufuu jechuudha. Fakkeenyaaf wanta tokko search gochuu yoo barbaade wanta artificial intelligence jedhee fakkeenyaaf yoo barreesse wanta artificial intelligence wajjin wal fakkaatu websaayitiiwwan adda addaan poostaan yookiin maxxanfaman ni dhufuu jechuudha. Akkuma ammasitti what is computer jedhee yogguun search gochuudhaaf barreessu isatti ka dhiyaatan computer system, computer virus, computer science ka jedhu kana naa fidee jechuudha. Related waan ta'an nuu fida jechuudha. Nutis isa jalqaba arga laalee booda inni lammaffaas gaariidha waanan dubbisaaruuf yookiin waanan ilaalaa jiruuf jennee kan yaadnu yoo ta'e isas bannee ilaaluutii dandeenya jechuudha. Haala kanaan search engine fayyadamuu dandeenya jechuudha. If you are a site that looks interesting you can click and the link to open it. Waan barbaannu sun yoo nu gammachiise yookiin inni itti aanee dhufes related inni ta'es inni itti dhiyaatu sun yoo nu gammachiise isa bannee ilaaluu dandeenya jechuudha bifa salphaa ta'een. If the site does not have what you need, wanti isin barbaadan sun saayiticharra yookiin weebicharra yoo hin jiru ta'e immoo you can return to the result page. Bakka isa jalqaba search taasiftanii yookiin gara duubaatti deebitu jechuudha. To look for more options. Optionii dabalataa yookiin galtee dabalataa naaf ta'a akka jettan ka adda biraa keessa seentanii ilaaltu jechuudha. Search engine keessan keessa. Inni fiigariin kunis akkoni gadis kan nu agarsiisa jechuudha. Haalatti odeeffannoo search gochuu dandeenyu. What is computer jennee search yogguu goonu weebsaayitiiwwan lama arganna. Fakkeenyaaf asirratti http edu.gcfglobal.org ka jedhu kun waa'ee computer basics jedhee internet irratti gadhiiseera. Inni kun lakki as keessa bannee ilaalle inni kun naaf hin ta'u odeeffannoon barbaade sanaaf ga'aa miti ka jennu yoo ta'e as keessa baane gara isa lammaffaa kanaa seenyaa jechuudha. Kan immoo computers hop website jedhamutu gadhiisee jechuudha. Inni kun GCF Globaliitu gadhiise kun immoo computer hop website jedhamutu gadhiise jechuudha. Website adda addaa jechuudha. Garuu odeeffannoo walitti dhiyaatuuf what is computer jedhamee gaaffii gaafatameef odeeffannoo walitti dhiyaatu qabatanii jiru. Isa kamtu sirriidha kan jedhu immoo tokko tokkoon bannee keessa seennee ilaallee isa nuuf ta'u fudhannaa jechuudha. Kun tooftaa ittiin odeeffannoo search goonudha jechuudha. Search engine kana yookiin immoo bakka itti search godhan kana fayyadamuudhaan jechuudha. Inni adda biraan as kutaa kana keessatti ilaallu electronic mailidha. Or email ka jennu kanadha. Yeroo ammaa kana bilbilli namni bilbila qabatee smartphone qabatee jiru yookiin computer qabatee jiru kamiyyuu namni emailii hin qabne hin jiru. Emailii jechuun saanduqi deebiin adda addaatti nuuf kennamu karaa internetii jechuudha yookiin ergaawwan adda addaa karaa internetiitiin tooftaa waliif erginu jechuudha. Email is a way to send and receive messages using the internet. Internetii fayyadamuudhaan ergaa namaaf erguus dandeenya, namarraas fudhachuu dandeenya jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni hedduun telegiraamii ni fayyadama, feesbuukii, yuutuubii ni fayyadama. Dhaabbati telegiraamii, feesbuukiin, yuutuubiin yeroo ergaa ergu maaliin nuuf erga? Imeelii keenya yookiin lakkoofsa imeelii koodii imeelii keenyaatiin nuuf erga jechuudha. Fakkeenyaaf isin amma nuuf ergaa erguu yoo barbaadan orokidsacademy.gmail.com jettanii waan barbaadan sana achiin seentanii barreessanii nuuf erguu dandeessu. Yeroo kana nuti maal ta'an ergaa sana fudhannee dubdeebii yoo sinii kennuutii dandeenya jechuudha. Dhaabbati biraas akkuma kana imeelii mataa isaatii ni qaba. Imeelii keenya irratti bifa salphaa ta'een ergaa erguu fi fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf dorgommiin beeksisii adda addaa yeroo ba'u namooti hedduun qaamaan dhufuun siniin barbaachisu imeeliidhaan dookumentii keessan nuuf ergaa jedhu.
Yeroo kana dookumentii kan ministirii keenyaa, kan maatirikii keenyaa, kan yuunivarsiitii keenyaa maal goona iskaanii goone yookiin immoo isa suura kaafnee soft koppii isaa qabnu sana karaa iimeelii dhaabbati sun nuuf ergi jedhee intarneetii irra kaa'e sanaan erginaafi jechuudha. Bifa salphaa ta'een suura nuti ergineef sana yookiin barreeffama nuti ergineef sana dubbisanii deebii nuuf kennu jechuudha. Iimeeliin bifa ittiin ergaa waliif ergan keessaa isa takkadha jechuudha. It offers an efficient, expensive and real-time means of distributing information among people. Inni kun maal jechuudha? Maal namaa kenna? Si'ataa akka ta'ee fi baay'ee qaalii kan hin taane real time means of yeroo barbaachisaa ta'etti maal gochuudhaan kan danda'udha jechuudha. Odeeffannoo qaama barbaadnu biraan akka geenyuuf kan nu gargaaru yookiin kan nu dandeessisudha jechuudha. There are many different email services available that allow you to create an email account. Akka iimeelii banannuuf wantooti nu gargaaran yookiin wantooti nu dandeessisan hedduutu jiru jechuudha. Iimeelii akkaawuntii akka banannuuf kan nu gargaaran wantoota garaagaraatu jiru jechuudha. Isaanis send and receive email and attach files for free. Bifa salphaa ta'een yeroo kana maal gochuu dandeenya? Faayila barbaadnu gara barbaanetti erguudhaas fudhachuudhaas ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf Yahoo meelii banachuu dandeenya, Outlook meelii banachuu dandeenya, Gmailii banachuu dandeenya jechuudha. Bal'ina warreen kana keessa namooti dhuunfaa hedduminaan kan fayyadaman Gmailii yogguu ta'u, baankiiwwan adda addaa immoo manneen baankii keessumaa manneen baankii Outlook jedhu kana fayyadamu. Namooti darbanii immoo artistik namooti ta'an namooti muraasi immoo Yahoo kan fayyadamanis ni jiru akka idil addunyaatti. Warreen kun sadan bal'inaan baay'ee beekamanidha jechuudha. Inni itti fufee jiru akkamiin iimeelii banannaa jechuudha isa jedhudha. How to create email ka jedhudha. How to create email yookiin immoo iimeelii akkamiin bananna ka jedhu kana kutaa itti aanu keessatti bal'inaan qabannee isiniif dhiyaanna. Peejii keenya share, like gochuu hin dagatina, subscribe gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif qooduu akka hin daganne kutaa itti aanu akka isiniif dhiyeessinuuf yaada qabdan yookiin koomentii qabdan fuula YouTube keenya irratti yookiin immoo toora koomentii keenya irratti akka nu kennitan abdii guutuu qabna. Galatooma.